السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرت المان رمونا جاهزني بكم جرتني تسلامني كي كان جلالا خونير مديسن هاكا كابو هاي هردان تنا غافي جواب دويسي ديبي سودافي علي غدا إن شاء الله غافي نسواي فيسبوك يتي فيسبوك هنا راتي نوتيفيكيشن يجورا بوتا نوتيفيكيشناتي haala ol wantoonni ta'ee achirratti akka meeseejiitti nurra dhufa isa kan akkamitti ofirraa dhaabna waan jedhu jechuudha feesbuuk heena keessa seenuudhaan notification haala kanaanii isa kana jechuudha nama hundarraa nama feesbuuk fayyadamurraa ni jira jechuudha haala kanaanii guyyatti baay'ee wantoonni ta'ee dhufaa oola jechuudha notificationin fakkeenyaa fi guyyaa dhaloota namaa akkasumas wantoota namni post godhan share like wagguu godhamu waggaa commenti wantoota garagaraa baasaa oola jechuudha wanti inni dhiisu tokko illee hin jiru fakkeenyaaf aappoota garagaraatis aappoota wal qabatee yoo asirratti feesbuuk irraanii fakkeenyaaf aappii tokko maqaa feesbuuk akkaawuntii feesbuuk kanaatiin yoo banamee jiraate aappiin sun asirratti notification irratti dhufa jechuudha. Okay, feesbuuk keenyaa gara profaayilii keenyaa seenuudhaan gaduma siin'eetiin account setting boota jettu seenna jechuudha. Okay, account setting tana click goone seenna wagguu seennu haala kanaan nu fida gasii kudhaanii language gadi tan jirtu notifications 8ffaa irratti jirtu jechuudha isii click goona. Okay, wagguu haala kanaan click goonu how you get notification on Facebook, email, phone, text message isa suntaan gasiin dheetini what notification you get, close friend activity, birthdays on this day, public post notification, group post notification from app kanniin jechuudha kaas gadi jiru kanniin irratti hundoofneetiin wantoota asirraa nurratti dhufanii cufuu dandeenya jechuudha as keessaa kan barbaanne ka baay'een nurra dhufu guyyaa dhaloota namaa on this days kanniin keessaa ka baay'inaan nurra dhufu ofirraa dhaabuu dandeenya yoo barbaanne hundaa ofirraa dhaabuu dandeenya jechuudha. Okay, tokkoffaa irraa jalqabnee hanga dhumaatti ni ilaalla jechuudha. Okay, tokkoffaan haala kanaan yoo jiraate raayitii irraa balleessine jechuudha. Raayitii irraa balleessiteentiin dhaabna jechuudha. Ittaan sunis guyyaa dhaloota namaa birthdays kan jedhu kana inni kun baay'ee dhufa jechuudha. Ittaansee isas gabatee keessa raayitii yoo qabaatee jiraate raayitii irraa balleessina haala kanaan raayitii yoo irraa balleessine hunda isaatu jechuudha haala kanaan raayitii irraa balleessaa deemne jechuudha. Notification from apps kan jedhu waa'ee aappii kanaas haalaallu. Okay, aappiin kunniin akkaawuntii feesbuukii kanaatiin wal qabatee banamee jira jechuudha. Wagguu akkaawuntii feesbuukii kanaatiin yookiin lakkoofsaanis wal qabatee yoo ba'e haala kanaan wantoonni sooftara kana keessatti uumamu hundinuu notification feesbuuk kanarratti dhufa jechuudha. Isa kanniinis raayitii qabaa irraa balleessine jechuudha raayitii hunda. Okay, haala kanaan raayitii wagguu irraa balleessine wantoonni aappii kana wal qabate notification keenya irratti hin dhufu jechuudha achirra dhufee nu hin rakkisu. Okay, haala kanaan raayitii yoo qabaate raayitii irraa balleessina yoo barbaannus ka ta'e raayitii itti goona jechuudha. Haala kanaan wantootni as keessa uumame feesbuuk keenya notification biratti dhufa jechuudha. Haala kanaan kan barbaannu akkuma barbaannu kan barbaanne ammoo haala kanaan raayitii isaa irraa balleessineetiin notification feesbuuk keenya irratti waa tokko hin dhufan jechuudha. haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeenya. Peejii teenyas Oromoo Farist akkasumas Facebook channel dhiifama. YouTube channelin keenyas Oromoo Faristedha seenaati subscribe godhaa peejii teenyas like godhaa viidiyoo tanas hiriyoota keessanii share godhaa hiriyoota keessan bira haa ga'u ka barbaadu akka barbaadutti itti haa fayyadamu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.